Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatii fi kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne ta'ansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Oduu biyya keessattii fi biyya alaa wayitaawaa kan ta'an qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Wajjin turuudhaan itti bohaaraan affeerraa keenya kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadhaa laayikii sheer godhuu hin dagatinaa kallattii gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Naannoo Oromiyaa magaalaa Shaggaritti ashaboon qulqullina hin qabnee fi akkasumas nyaataa fi hin taane kumtaalli 10,000 oli to'annaa jala ooluu odeeffannoon nu gahee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabannee jirra isiniin kenna. Oduun itti aanu baankiin daldala Itoophiyaa kaffaltii mallaqaawwan sharafa alaaf mijeessu moosaajii haaraa ifoomsee jira. Moosaajiin kun keessattuu hawaasa diyaaspooraa mala mallaqa ittiin erganii fi akkasumas kan hin daangofne akkasumas kan kaffaltii hin qabne jechuudhaan ibsi kennamee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qaba isiniin ga'a. Oduun itti aanu paartileen siyaasaa naannoo Somaalee keessa socho'an 3 walitti dhufuudhaan gamtaa tokko uumanii jiru. Gamtaan isaan uuman maal kan jedhuu fi akkasumas ibsa waloo baasanii jiru. Ibsa waloo baasan keessatti maaltu qabame kan jedhus qabannee jirra isin biraan kenna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota garaagaraatti lola deemaa jiru irratti tarkaanfii fudhataa jiruun milkaa'aa jiraachuu yookaan injifannoo argataa jiraachuu beeksisee jira. Mootummaan gama isaatti opereeshinii guutuu Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiruun milkaa'aa jiraachuu kan beeksise yoo ta'u guutuu odeeffannoo kana qabannee jirra isin biraan kenna. Oduu biyya alaatiin barreessan ol aanan dhaabbata mootummoota gamtoomanii UN Ameerikaa yookaan pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp qeeqee jira. Qeeqa isaatti maal jedhe Ameerikaanoo maal jette kan jedhus qabannee jirra isin biraan kenna. Oduun inni itti aanu pirezidaantiin Ameerikaa oomisha wayinii fi shaampaanyii Faransaay irratti taarifa dhibbeentaa 200 kaa'aa jedhee jira. Kuni maaliif kan jedhullee qabannee jirra isin biraan kenna. Oduu kanneenitti fi kan biroo wajjin isin wajjin katuro ani bariisoo ganamooti guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Nu wajjin turuudhaan itti boharaa isin affeerree jirra. Naannoo Oromiyaa magaalaa Shaggaritti ashaboon nyaataa qulqullina hin qabu jedhame kuntaalli 10,000 ol to'annaa jala ooluun beekamee jira. Oomishni ashaboo kuntaalli 13,000 fayyaa hawaasaaf miidhaa qaba jedhame magaalaa Shaggaritti to'atame jedhamee jira. Abbaan taayitaa sirna nyaataa fi qoricha Itoophiyaa fayyaa hawaasaa irratti miidhaa geessisa kan jedhame oomisha ashaboo kuntaala 13,000 naannoo Oromiyaa magaalaa Shaggaritti to'annaa jala ooluu ibsee jira. Itti aanaan hoogganaa abbaa taayitichaa obbo Nagaash Simee dhaabbanni isaanii tajaajila odeeffannootti kan mootummaa fi akkasumas waliin ta'uudhaan hordoffii cimaa taasisne jedhaniin oomishaawwan ashaboo kun manneen kuusaa 2 keessatti kuufamanii kan argaman ta'uu eeruudhaan samuda qorannoo irratti gaggeeffameenis ashaboon kun adeemsa oomishaan malu hordofee kan hin oomishamin ta'uun bira gahame jechuudhaan ibsee jira. Oduun itti aanu dhaabbileen yookaan paartileen siyaasaa naannoo Somaalee keessa socho'an 3 walitti dhufuudhaan gamtaa tokko uumanii jiru. Dhaabbileen siyaasaa 3 kun walitti dhufuudhaan gamtaa hiree murteeffannaa uummata Somaalee jedhu uumuun isaanii gabaafamee jira. Dhaabbilee siyaasaa kunneen tokko adda bilisa baasaa biyyoolessa Ogaaden yookaan ONLF jedhamuun kan beekamu kan Abdurrahmaan Mahadiin durfamuu fi akkasumas dhaabbileen siyaasaa naannoo Somaalee irratti xiyyeeffachuudhaan socho'an 2 walitti dhufuudhaan gamtaa hiree murteeffannaa uummata Somaalee jedhu hundeessanii jiru. Hundeessitoonni gamtaa kanaa tokkoffaan ONLF yoo ta'u inni lammaffaa dhaaba siyaasaa Congress for Somali Case kan jedhamuu fi dhaaba siyaasaa Somali Regional Democratic Alliance kan jedhamanidha. Dhaabbileen kunneen ibsa waloo baasanii jiru. Ibsa waloo baasaniin marii faayidaa hin qabne mari'achuun barrisaa darbee jira jedhanii jiru. Jaarmiyaaleen siyaasaa 3 kun gamtaa uumachuu isaanii kan ibsan guyyaa kaleessaa jechuun amajjii 20,2026 miidiyaa hawaasummaa ONLF irrattidha. Akkasumas ibsa baasaniin gamtaan haaraan kun waltajjii siyaasa dippiloomaasii fi hawaasaa qindaa'aa ta'e kan bakka bu'ummaa siyaasa uummata Somaalee cimsuuf hundaa'edha jechuudhaan ibsanii jiru. Itti dabaluunis mirga waloo uummata Somaalee kabachiisuu akkasumas carraa siyaasaa fi kabaja uummatichaa mirkaneessuun kaayyoo hundeeffama gamtaa kanaatti jedhanii jiru. Itti dabaluunis gamtaan haaraan kun ibsa baaseen mootummaan Itoophiyaa kan amma jiruu fi kan duraan turanis akkaataan itti uummata Somaalee bulchaa turan dabaan kan guutamedha jechuudhaan mootummoota Itoophiyaa qeeqanii jiru. Siyaasa keessaa moggatti dhiibamuu bulchiinsa waltawaa humnaan irratti fe'amuu
caasaalee ijaarsaa mootummaa keessatti dhabni irratti raawwachuu fi akkasumas uummattoota kan faana qixa ilaalamuu dhabuu akka fakkeenyatti ibsa kana keessatti eeranii jiru. Erga ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad aangoo qabatee boodas waliigaltee ONLF waliin mallatteessan dabalatee tattaaffiiwwan garaagaraa fi akkasumas haqatti geessan hunda yaallee xumurreerra jechuudhaan ibsanii jiru. Itti dabaluunis mootummaan marii caalaa bulchiinsa isaa hacuuccaa hammeesseera. Saamicha hojii dabalataa godhatee jira. Imaammata balaa xiinsammuu uummata keenyaa ta'e diriirsee jira jechuudhaan ibsa isaanii keessatti ibsanii jiru. Akkasumas duulli qindaa'an nu balleessuuf gaggeeffamu nurratti banameera kan jedhan jaarmiyaaleen siyaasaa kunneen kanaan booda dhimma kana cal'isnee bira darbuu akka hin dandeenye ibsanii jiru. Kana hunda ammaan booda obsaan bira dabruu hin jiru. Yeroon obsaa dabreera obba'eera jedhanii jiru. Dhumarratti uummanni Somaalee mirga isaa deeffachuu fi kabachiisuuf akkasumas carraa egeree isaa murteeffachuuf qabsoo barbaachisuuf akka ka'u waamicha taasisaniifii jiru. Oduun itti aanu baankiin daldala Itoophiyaa kaffaltii mallaqaawwan sharafa alaaf mijeessu moosaajii haarawaa ifoomsee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa dhaabbata biyya keessaa Star Pay Financial Service jedhamu waliin ta'uudhaan moosaajii kaffaltii mallaqaawwan sharafa alaa mijeessuu CBE Connect jalqabsiisuu ibsee jira. Obbo Efreem Makuriyaa bakka bu'aa pirezidaantii baankii daldala Itoophiyaa ambaasaadarootaa fi aangaa'onni baankichaa ol aanuun sirna tajaajila jalqabsiisuu kana irratti argamanii jiru jedhamee jira. Sagantaa baniinsaa kana irratti haasaa kan taasisan obbo Efreem Makuriyaa moosaajiin kun namoota mallaqa sharafamu biyyatti ergan karaa seeraan alaa dhiisanii gama fudhatama qabuun akka ergan kan jajjabeessu jedhee jira. Akkasumas maamiltoonni warreen viizaa kaardii fi maastar kaardii fayyadamuun dhaabbilee mallaqa sharafan biraan mallaqa erguu ni danda'an jedhee jira. Itti dabaluunis moosaajiin CBE Connect fedhii maamiltoota idila addunyaa guutuu fi akkasumas sharafa mallaqa alaa biyyatti argamsiisuuf gahee kan qabus jedhee jira. Dhumarratti moosaajiin kun kaffaltii kan hin barbaachifnee fi diiyaaspooraafis mala mallaqa ittiin ergan kan daangaa ala ce'ee tajaajilu jedhee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota garaagaraatti tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhataa jiruun injifannoo argataa jiraachuu beeksisee jira. Loltoota mootummaa maqaa oopereeshinii jedhuun bobbaate irratti bakkoota garaagaraatti hadhee hidhuudhaan haleellaa raawwatuun miidhaa qaamatii fi kan lubbuu irratti dhaqqabsiisaa jiraachuu fi meeshaalee waraanallee irraa hiikkataa jiraachuu beeksisee jira. Haaluma kanaan baha Oromiyaa godina Harargee lixaa aanaa Daaroo Labutti haleellaa humnoota mootummaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun bobbaate irratti raawwateen miidhaa qaamaa fi lubbuu irratti dhaqqabsiisee jira. Guyyaa tokko dura jechuun amajjii 19/2025 aanaa Daaroo Labuu araddaa 29 ganda Haloo Ukoo jedhamutti humnoota mootummaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun bobbaatee uummata irratti dararaa garaagaraa raawwataa turte jedhee irratti tarkaanfii fudhadhe jedheen miidhaa irratti dhaqqabsiisuu odeeffannoon nu gahee jira. Humnoota mootummaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun bobbaatee uummata irratti bichaa fi dararaa garaagaraa uummata irratti raawwataa turte irratti haleellaa raawwadhe jedheen 4 battalumatti addunyaa kanarraa godaanse 3 madeessuudhaan meeshaalee waraanallee irraa hiikkatu odeeffannoon gama sirraa nu geette ibsitee jirti. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee magaalaa Matahaaratti kaleessa galgala itti seenuudhaan tarkaanfii fudhateen injifannoo argadhe jedhee jira. Magaalaa Matahaaratti seenuudhaan tarkaanfii fudhate yookaan haleellaa raawwateen humnoota mootummaa irratti miidhaa dhaqqabsiisu odeeffannoon nu gahee jira. Bakkoota waraanni bilisummaa Oromoo lola itti gaggeesse jedhe kanaan wal qabate gama mootummaati odeeffannoon maaltu irra jennee argachuuf yaallee turre odeeffannoo argachuu hin dandeenye yookaan immoo wanti jedhame hin jiru ta'ullee mootummaan gama isaati guutuu Oromiyaa keessatti duula waraana bilisummaa Oromoo balleessuu gaggeessaa jiru cimsee itti fufuu beeksisee jira. Opereeshinii gaggeessaa jiruunis milkaa'ee jedhee jira mootummaan. Gama biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo humna haaraa eebbise jedhee jira. Dhibba kana waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugalaa fi zoonii lixaatti haala adda ta'een irra deddeebiin marsaa hedduuf humna haaraa yeroo dheeraaf leenjisaa ture eebbisuu itti fufee jira. Haaluma kana waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaatti fufteedhaan humna haaraa marsaa hedduuf eebbisaa kan ture yoo ta'u guyyaa kaleessallee haala adda ta'ee fi sirna ho'aadhaan humna haaraa yeroo dheeraaf leenjii siyaasaatii fi leenjii loltummaa leenjisaa ture. Sirna ho'aan eebbisee bobbaasuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira.
Oduu biyya alaatiin barreessaan ol'aanaan UN USA qeeqee jira. Barreessaan ol'aanaan UN Ameerikaan seerota idil addunyaatii ola akka taatetti of laalti jedheeni jira. Akkasumas Ameerikaan gaafatamummaa malee socho'aa jirti jechuudhaan qeeqee jira. Antonio Guterres kana kan jedhe yookaan kan dubbate Ameerikaan daangaa Venezuelaa ceete yookaan cabsite seenuudhaan pirezidaantii biyyattii qabdee fudhattee to'annaa jala erga oolchite torbaanota booda yoo ta'u amma immoo Giriinlaand dhuunfachuudhaaf yeroo dhaadataa jirtutti yaada kana dubbatanii jiru yookaan qeeqa kana dhiyeessanii jiru. Guterres akka jedhetti qajeeltowwan UN irratti hundaa'e walqixxummaa biyyoota miseensota ammaan tana balaa jala jira jechuudhaan dubbatee jira. Barreessaan UN Antonio Guterres amma Ameerikaa yoo qeequ kana dura immoo Ameerikaan UN qeeqaa turte. Yaa'ii waliigala UN fulbaana darbe gaggeeffame irratti pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akkana jedhuun ture. UN kan qeeqe ani waraana dhumuu hin dandeenye torba dhaabsisee jira. Kana irratti garuu UN takkallee na hin gargaarre jechuun ture. Kanarraa immoo kan hubadhe yookaan boodarraa wanti naa gale UN homaa akka na hin fayyannedha jedhee ture. Walqeequu UN fi Ameerikaa ilaalchisee yaadni kenname bal'aadha. Gabaabamatti ammoo Ameerikaa fi UN yeroo ammaa kanatti haala jiru kanaan walirraa abdii kutataa waan jiran fakkaata. Gama biraatiin immoo bakka UN dhaabbata nageenya haaraa idila addunyaa biyyoota gurguddoo irraa ijaaruuf pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp yaada haaraa dhiyeessuu isaa kaleessa galgala isiniin geennee jirra. Walqeequun isaanillee kanumarraa kan ka'e ta'uu danda'a. Oduun itti aanu pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp pirezidaantii Faransaay yeroo dhiyoo aangoorraa buuta akkasumas wayinii fi shaampaanyii Faransaay irratti taarifa 200% kaa'a jechuun doorsisaa fi akeekkachiisa dabarseef jedhamee jira. Guyyoota dura pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp biyyoota Awurooppaa dhimma Giriinlaandii wal qabatee dura dhaabbatan irratti taarifa ni dabala jedhee ture. Jechas gara hojiitti hiikuudhaan gara tarkaanfitti waan ce'ee fakkaata. Gama biraatiin immoo waldhabdeen pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp fi pirezidaantii Faransaay Emaanu'eel Maakiroon gidduu jiru garmalee babal'atutu mul'ata. Kun akkuma jirutti ta'e Tiraamp waayinii fi shaampaanyii Faransaay irratti taarifa 200% akka kaa'u akeekkachiisuun kan doorsise yoo ta'u kunis Maakiroon boordii nagaa Doonaald Tiraamp dhaabe boord of piis kan jedhamu irratti hirmaachuudhaaf hayyamamaa ta'uu dhabuu isaa irraa kan ka'e akka ta'e ifoomee jira. Diddaa isaa kana haaloo ba'uudhaaf tarkaanfii kan fudhatu jedhamee jira. Doonaald Tiraamp boordiin kun waraana Gaazaa fi akkasumas walitti bu'iinsa idil addunyaa biroo furuudhaaf kan hundeeffame ta'uu kan ibse yoo ta'u gama biraatiin immoo dippiloomaatonni boordiin kun gahee dhaabbata mootummoota gamtoomanii UN laaffisuu akka danda'u yaaddoo qaban kan ibsanidha. Shakkiin jirus Ameerikaan UN cinatti dhiisuudhaan dhaabbata UN fakkaatu kan biraa ijaaraa jirti kan jedhudha. Ameerikaan wixinee boord of piis yookaan boordii nagaa jedhu kana biyyoota 60f kan ergite yoo ta'u biyyi takka miseensa boord of piis yookaan boordii nagaa jedhu kana ta'uudhaaf $1 biliyoona qopheessuu qabdi jedhamee jira. Kabajamootaa fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadhe kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamoota. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kenna. Nagatti nu tura.